Wigan, shuta. Adal muna maadu tade norti galchi. Ela akka gaaffiitti waan wallolta nuuf hin qabdanu rabbii keessan sodaadha. Ani qabameera kan na qabsiise ijoollee Harargee miti, Arsii miti, Baalee miti. Kumaan Oromoo jari kan na qabsiise ijoollee keenya ijoollee Jimmaa Gaatiraati. Jara Numeeriifaadha. Jara Rakaayifaadha. Namoota na qabsiisanii qabaa ilma dhiiraa Oromoo qabamuun nan qabamne ani ofii jaraatii garuu waan an goone an ammallee goota ilma sanyii leenjisoo dhiigaa sanyii aji addamsaa doo sooressa jaarraa abbaa gadaati. Namni natti sittee quba natti laatu yoo jiraatte mana hidhaa keessatti amma san ilma abbaa homaa geeraati. Qaama seeraatiin natti wajjiifte alagaadha rukuchiifte malee ofii keetii namni natti sittee na dhaate hanga har'aatti afaaniin dhidhiittan malee namni na dhaatan tokko hin jirtan. Garuu qaama seeraatiin alagaadha rukuchiisuu keessan mucaan waan akkanaa daldala. Daldala seeraan alaa daldala. Seera biyya kanaa hin ilaallanne hojjata jettanii alagaa gara jabinaan akka kanatti na rukuchiisuu keessantu natti dhaga'ame malee wallaahi qabaa. Maala na qofa qabame biyya Suudii keessa. Obboleettii koo meeqa kan isin agarsiisa. Obboleettii keenya meeqatiin immoo sadi baadhatee as nu bira ciisaa jira. Ani immoo ilma dhiiraa ta'ee qabamuun nan gaddisiisu garuu osoo jarri narrabsaa ture sun na qabsiisanii natti tola. Garuu nama biyya tokko wajjin nyaannee wajjin dhumnee suuraa footaa tokko uffannee surree tokko uffannee wajjin suuraa kaanee har'a deebifnee nama tokko yookaan intala tokko jennee nama intala tokko yookaan ilma tokko intala tokko jennee obboleessa ofii irratti shira yaadu shame of you big shame kun isinirraa cituu qaba. Dhaloota dudduubaatiin illee cituu qaba. Warri waan har'aa qabdan yoon du'e akkan du'e afootinaa jedha yoonan immoo jiraadde dalageen isinii kaffala. Wallaahi huccuun qabu kullaan qabame huccuun tollee naaf fudhamne maallaqa qabullee naaf fuusisuu didanii ati dubbachuuf afaan hin qabdu jedhanii naree baaka silaa makiinaa narra baasanu makiinaa jalatti miira ilma Oromoo cabsuun Obbatarraa baasanii yaa obboleessa meemee qullaana dhaabuun jira alagaadha garuu alagaan gara jabduudha. Garuu ilmi Oromoo gocha kana walirratti goosisuuf guddaan isin galateeffadha. Ani rukutamuu koo miti kan na gaddisiise qabamuu koo miti qabaa durbeenna nuti ilmaan Oromoo yoomuu nu rakkanna garuu amma yoomitti laata ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo kan isin shiran taane alagaadhaaf wal saaxirittan alagaadhaaf. Assalamu alaikum. Alagaadhaaf kabajaanii wal kakitanu hanga yoomitti laata. Waggaa lama hidhamus waggaa sadii hidhamus biyya kootti nu mangala. To'annaa seeraa jala ooleera. Garuu to'annaa seeraa jala ooluu kootiin duratti akkaataa ani itti qabamee fi bakka ani irraa fuudhamee fi jechaan sa'aatii sana naan jedhamte onneen koo yoomiyyuu fayyuu danda'u. Oromummaallee osoo jijjiirrachuun jiraate ni jijjiirradha garuu saba kana bakka itti irraa jijjiirradhu hin qabu. Akkuma duraan sagalee nu ta'aa turtan amma mana hidhaa gudditti Shumeezii Saawud Arabiyaa Jidda irratti argamna. Galatooma akkuma duraan sagalee ta'aa turtan ilmaan Oromooti gubachaa turtan ammallee itti dabalamnee jirra. Kara aamilee nama aamilee ilma dhiiraa cabsuun dhannee itti dabalamneeti jirra. Egaan warri nama arrabsu gocha dabarati galanteef jettanu yoomiyyuu taasisan injifannoon biyya keenya Oromiyaa bilisummaadhaan wal argina. Warri mootu argina mataarraa aanneettanus isa gaa lubbuu isuma kaayetu fuudhaa amma maneedhaa Saawudii keessa jira. Ammallee harka hin kennanne yoomiyyuu taanaan biyya abbaa kooti Oromiyaa irratti hangale yoomiyyuu taanaan immoo diinaaf harka hin kennu qabsoon itti fufu seera eeraa fi seera abbaan homaa geeraa irratti du'e gadi dhiisu. Ani eeraa fi seera abbaa homaa geeraa gadi dhiise du'ullee lubbuu koo yoo baate wallaahi dantarraa qabu. Ani lubbuu kiyya wallaahi gaazii natti jedheera garuu bakka sitta buusittanii abdiin gocha taane jecha taa'e namaan jedha. Waan seera biyya kanaa cabsu daldala. Maali yooma Afaan Oromoo sinani sinarrabdan
afaan oromootiin ani isin arrabsa gocha taane amana arake fudhadhee saabee fudhadhee seera biyya kana waan cabsi kana geeffee boonu haala arake fudhaa kana arake jala buna argatani namuna beeti jala buna argatani nama arrabsu oromiffaan ani isin arrabse galatooma faada Ufti salaam alaikum warahmatullahi booddee ennaani bakka mana hidhaa guddaa gale akka waliin nyaanneef wanti isin wal loltan tokko hin jiru. Dubbiin anaaf intala tokko waliin haasa'aa ture. Intala sana haasuma waliin haasa'u akka deemee gaafa tokkummaa ginduraanni bamana godhi koomentii jechuudha. Tokkiin kee raatolii yaadamaa tokkummaa. Jedhaa dhaggeeffadhaa yaada mucaa. Inni bochaa tokko hin barreessina. Kana maali yaadatti qabamu gocha kana. Wayyee wayyee. Oromoon qomoo darra Oromoon jimmaa akka waliin lolleef yoon duwallee dhaamsa tokko dhaammadhee deema. Dubbii wayii ture anaaf intala Fadiilaa jedhamtu tokko waliin haasa'aa ture. Natti walgahii diinaa madaanaa irratti ijoolleen mana kiraa wajjin qabmanuu na biraa mana sana keessaa faanaadhanii ani immoo mana kiraa kaffalu dhiisee badee amma hiiga mana arafaa keessatti dabarsaa jennaan obboleettiidhaan waliin haasaa jira kottii jedhee waamee kanneen suuraa garaagaraa wajjin illee mushwaara amaaraa wayii ergee fi nagaadhaanis achitti geesse erga deebisee booda erga galte tarii qalbii keessa seena beektaa daalachoon kun achi booda waan jireenya dhuunfaa keenyaa waliin haasa'aa turre jireenya sana keessatti dhaqee hiriyoota koo hamma akkana godhe kanaan mari'adheen akka milaataa jennaan rakkoon qabu waliin jiraadhaa naan jedhanii jaraanu mari'adhee sana booddee waa'ee yeroo tokkummaa Oromoo irratti wal dhabdii godhanii fi jarumti keenya wajjin jiraatu sun. Sana booddee ati makkara qabda jettee isinumaan makkara qeesii dhaqee isii biraa argee doolaara dhibbata kanaa kennitee biraa makka deemee erga achirraa ka'e waan uumameen beeku dandii wayitatti dabalee jaratti wajjin jiraattu. Wajjin jiraattu jaratti wajjin nyaatte wajjin dhugdu akkanatti godhaa jiraa na jedhan. Daan jedhe namni wayi. Kanatti dabalee numeeriyee. Kunoo gara jedhamaa jira. Maali dubbiin akkanaa akka nutti naasofnu akka nutti naasofnu beekta. Waa'ee jalqaba saamsi kennaa xumurri isaa akkam waa'ee jaalatama waa'ee obbolummaatti deebi'eera jettee ganna qabattuu kuni hiirummaa koo ganna laatti haaliin qabdu giran qabdu hiriyyaan qabdu namoo yookaan ana jiraata yookaan situ jiraata jennee walitti qaqqanne sagaleedhaan ittiin jiraata. Inna sagalee koo dhaggeeffatee naa deebisuu dide awwal kan inni itti ergee jennaan abdiyee ati otuu waa'ee obbolummaa isiis intalas walitti finnee jedhan ilaa kun godinyaa nummeerii tokko abdii jira. Isiis isa fuudhee isiis walitti finnee yoo abdiidhaan waa'ee obbolummaa naasaa ture jette ati nagaa galtaa. Yoo amma waa'ee jaalalaa si naasa'ee ka'e isa kanaa naasa'e jette intala waliin lolchiisee intallis badii argatti jatuutti naasa'uu kee beekan waan intalatti bu'anii fi qaxarab dammee rekkanii jedhaniin barbaadde irratti leenuun buluudhaan jedhan. Okee jedhan taa'ee gubbaan jiraannu sadarkaan tokko sadarkaa wal tokko akka lubbuun namaa baduu illee otuma maraadhee nanii dhaqan keessaniidha. Alagaadha diinaa bada. Kanarraa intalan ani otuusin dhuftanii abdee ani amma tokkee nan beeka jaartii tokkummaa lakkoofsa isaa nan beeka jechuudha warra akkasii. Wallahi warabbal kaaba bakka tokkeen hin jirretti yoo jajjabeessu ta'e malee tokkeen karraa qabu dhiisi jaalatee kaaliin janajjanee dhiise ani garuu ittiin haasa'u. Akkamitti dhuftanii nan laallee nan dubbanne obbolummaa dammoo gara kamitti deebitaniitu jalqaba oolutootti jajjabeessa otoo isin jettanii namni isa ganna laaltanii firan qabdu hiriyyaan qabdu namootaniin jedheen ani obboleettii korraa tokko dalagaan qaba moo'itti nan godhanii fixadheen baafanii. Assalamu alaikum. Amma isa oromummaa qabamuun koo rakkoon qabu. Anoo isa dhiirummaan isa ilma dhiiraan gaafa dhiyan obboleettii korraa rakkoo tokko hin qabu. Maal sadarkaan kana hundaa Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ila abdi
ijoolleen kun numeerii qabsiise jedhanii dhaggeeffadhaa hundi keessan dubbii nama himatu kana akkan keessaan qabne kakaadhaan walitti ijoolleen kun muda boceen Naziif Abdurrazaaq guruupii nu hidhanii dhugaa koo bare akkan dubbicha keessaan qaban amma immoo numeeriin dhaabra kaayiftuu na qabsiisaa jira jedhamiti dhaggeeffadhaa ani la yoon abdii kana qabsiise birrii tokko baasee namatti ergee nama abdii kana qabsiisu yoon beekee jiraadha isan sitti dalagadhu miti isan dalagadhee bira jiru bira rabbina dabarsu haadha kootti immoo nagaan nagalchin adagaa gommaa taakoo makiinaa rabbina godhu oon abdii kana qabsiisee jiraadha inni amantu خلاص يا مجرشا دبينا يون أبدي كان نما قبسيس بيك جراد يونو في قبسيس بايه سيغلاتي پدا سيغلاتا جانوا موبي سيغلا ما جچورا وريتي مو ربنا ما كاي اكما كيسا ولي تين ارغنا وار ربنا كاون ارغنا ان جيني مادوس Simbalale padus ati yomi yo apne tapu malida oromia bili som terati walargina yo lupuran jirane morappo ngam an kana gala yo abdi kana qabsiise yokin karora way qabadde nama qabsiise yo na ko sharri tokko amma gaban titti ka duti male yo na sharri tokko titti yaade rajira nuna ka keessatti nu ko baw dhaggeeffadhu yoo nan abdii kana dhaggeeffadhu. Okay, ala kulli ali dubbini danateedhaa fi arreettiin fe'amu waa'ee numeerii miti laa wanni sidii gadu qabdaan kan numeeriin beeku garuu shamarran keessaa dhiira keessaa laayina amma ta'e warri guruupiin deemtan nama abdiidatti shira ta'aa turtan isin argaan turi. Nam tokko ni miti. Shira guruupiidhaan xaxame sanarra tarkaanfatee kana dhana qaqqabe woo maalillee jettan wallaahi shira biyya Saawudii magaalaa Jiddaa keessatti xaxame malee Riyaadii yookaan Makkaa ka'e miti. Okay, egaa nuti akka keenyatti akka ijoollee biyyaatti qabamuu keetti hedduu tokko nu gaddisiisee jira. Don't bother. Kakaa kan koodeen gadda gaafa quraana qabne kakan nu kan koo in shakkama beektaa akkuma tokko shakkamaa tureyyuu garuu an kan koo ani wallaahi yoomillee taanaan namni waa jalaa badee cubbu sagaliin badaa jedhani. Ani shakkii isa sanaaf miti isa namni as taayitiidhaan nama shakkee dhaqee tokkummaa himatee abdii Oromoo himatu shakkii akkasiin qabuan. Waan gochaa fi doortisaanii walirratti dalagaa turre osoo gurraa qabu osoo mataa keessaa qabu as sooshaal miidiyaa irratti namni yookaan ilaalcha naaf godhuudha kutaa tokko arrabsee kutaa tokkoon jaallatamuudha yookaan giddu galeessa dhaabadhee jaallatamuudha wanta nu dubbadhu hin jiru. Maaliif waan irratti godhamee jiru waan doorsisa garaagaraa waan beekuuf namoonni amma maqaa jira kaase kun ila ani anaa jettanii namni tokko akka wal loltan yookaan akka dubbattan wallaahi hin barbaadu maaliif ani orma silaanuu fi qabu biyya kana keessa baay'ee ijoolleen gara keenya kun hin jiranu biyya sooshaal miidiyaa kanarra. Kanaaf biyya Jiddaa kanas immoo dhuguma ijoolleen keenya jiranu kan na qabsiise kan akkanii lubbuudhaan illee hafee biyya kootti hin galleef alagaana cafaqsiisee gocha hin taane waan hin taane dalaga jedhanii amma firdinatti kennuudhaa yuunifoormiidhaatti kaa'uudhaa teessisaa jiranu. Ijoollee keenya ijoollee Jimmaati. Innaa ani yoo lubbuun jiraate halkan dheeratus bariin oolu akkumatti dhiyee akkumatti jirantu abbaadhaaf jiruudha. Jiruuf jireenya ofiin tuffatan tokko koo wanti ni deddeebisee siin kadhadhu dhungatinaa annee itti dabalamneedha. Galatooma nuti isiniin jedha Umar akkoo qabu. Abdi asumatti gabaabsiti. Rakaa carraa kanatti fayyadamee wannan siin jechuu barbaadu uffanni isaas maallaqni isaas kallattii keetiin dhufuu danda'a waan ta'eef akka fuutuun siin jedha. Deebinaan immoo abdii kanaa achi dubbachuun kun baay'ee gaarii miti si galeera. Kanaa achi wallaahi namuun himadhu ammayyuu silkiin kun harkaa fuudhama nagaatti bakka nagaa jiraadha ulfaadhaa warri na jaallatan. Kanaa achi dubbataniiti garuu waa'ee